Funyaan namaa fooliiwwan 50,000 ol yaadachuu danda'a. Sa'a tokko keessatti namni tokko qaama isaarraa paartikuloota 600,000 harcaasa. Daa'imni tokko yoo xiqqaate baay'inni lafee isaa yookaan ishee kan nama guddaa 60 caala. Namni jiddugaleessi tokko umrii isaa guututti ancufa yookaan gorora kwaatiriizii 25,000 qopheessuu danda'a. Kana jechuun boolla bishaan keessa daakan 2 guutuu danda'a jechuudha. Baay'inni ayiranii qaama namaa tokko keessa jiru mismaara inchii 3 dheeratu tolchuudhaaf gahaadha. Rifeensa hedduu qaama irraa qabaachuudhaaf dandeettii yaaduu guddaa waliin kan wal qabatudha. Gurrii fi funyaan namaa guddachuu hin dhaaban. Lafeen namaa sibiila yookaan ammoo istiilii caalaa jabaata. Namoonni ija cuquliisaa qaban akka salphaatti alkooliidhaan hin machaa'an jaama. Iji namaa halluuwwan miiliyoona 10 ol adda baasuu danda'a. Dammaynee yommuu jirru yookaan ammoo hirriibaan alatti yeroo keenya keessaa 10% libsachuudhaan dabarsina. Iji namaa utuu kaameeraa dijitaalii ta'ee meegaa piiskeelii 576 qabaata ture. Baakteeriyaan qaama namaarra jiru walumaa galatti paawundii 4 ulfaata. Dhukkubni kaansarii akaakuu 100 oltu jira. Kutaan qaama namaa kamiyyuu dhukkuba kanaan qabamuu ni danda'a. Mataan namaa qofaa isaatti oksijiinii fi dhiiga qaama keessa jiru 20% fayyadama. Seelonni mataa namaa tokko odeeffannoo insaayikiloopiidiyaa Biriitaanikaa qabaachuu danda'u dachaa 5 qabaachuu danda'a. Hundhaamsa elektirikaalaa teeraabaaytii 3 hanga 1 ta'uu danda'a. Sammuun namaa halkan yeroo hirriiba isaa guyyaa caalaa hojjeta. Yeroo namni rafu inni immoo ni dammaqa. Kun ammoo maaliif akka ta'e hamma ammaatti saayintistoonni irra ga'uu hin dandeenye. Dandeettiin yaaduu namaa yookaan ammoo IQ'ii hammuma guddatu abjuun namatti baay'ata. Sana jechuun garuu namni abjuu isaa hin yaadanne dandeettiin yaaduu isaa xiqqaadha jechuu miti. Sababni isaa baay'een keenya abjuu keenya hin yaadannu. Yeroo baay'ee dheerinni abjuuwwan keenya sakandii 2 hanga 3 qofaadha. Isa kanammoo yaadachuun haalaan namatti ulfaata. Funyaan namaa